Inni nam takkatti garuu akkan inni sumeeyyatti akkan inni nam takka akkan hin dhageenyaan maaliyaati jidduu haa ta'u. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Amma garri an deemaa jiru jechaadha mana marruu shawuti yookaan saafuuwan Muhammad jechaadha garas deemaa jira jechaadha guyyaa kana jechaadha nama wayii burjaajessee dhufee waan jiruuf jechaadha nama kanarratti waa hojjechuuf dhufaa jira jechaadha namni kun eenyu yoo jettan jechaadha isiniif hinimu wanni hojjechuuf deemu kun jechaadha piraankiidha yoo rabbiin mijjeesse jechaadha saafuuwan yoo rafee hin jirre halkan kana keessa jechaadha halkan amma sa'a gara jihaatiif deema jechaadha saafuuwan yoo rafee hin jiraanne jechaadha yoo inni rafee jiraate guyyaa biraati yoo inni rafee hin jiraanne jechaadha inshaallah piraanki ajaa'ibaa nama wayii irra hojjechuudhaaf deema rabbi akka nu milkeessu mana obboleessa keenyaatti dhiyaaneerra yaadamaa kooseenee baaranaa. Obboleessa kiyyaatti dhiyaaneerra jechaadha amma oseenee jechaadha hojii hojjechuudhaaf deemnu yoo obboleessi kiyya saafuuwan jechaadha yoo inni rafee hin jiraanne bukkee kaasuuf deemna kan hordoftan mana marruu yeroo nu dhufnutti jechaadha gachiisee jira galatoomuu hirribarraa naa ka'ee jechaadha anumaaf jecha guyyaa har'aa jechaadha waan ajaa'ibaa dalaguuf deemnu kana isarratti deema akkasitti hirriba kaasee jira akkuma obboleessa kiyya kana jechaadha akkuma waadaa isinii seennetti jechaadha. Amma halkan keessa sa'a 6 akkasumaan kana fakkaataa guyyaa har'aa jechaadha Amiina waan godhuuf deemu isaa waliin jechaadha anamma yoo telefoona kiyyaan illee itti bilbile ofiillee yoo itti bilbile waan beektuuf jechaadha anammoo manatti xiqqoo burjaajessee waan dhufee jiruuf jechaadha hin beektu kanaaf jechaadha hojii eegaluuf deemna jechaadha. Ayeega assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota chaayinaala HM yaayaati fi akkasumas mooyaayaa hobbiitti hajjijjiirame akkasumatti warra daawwattoota marruu shawkantaa kan hundi keessanuu har'aan tanagaa an badii takka keessa hin jiru abdiin kunnoo halkanirraa sa'aatii 6 dhufee hirribaan haasee waan akkanaan namarratti hojjettaa laajee namni irratti hojjechuuf inni naaf heerehon namaan hedduu gartee dubartii keessaa isaaf hedduu namaan kabaju ammaas akkasumatti isummaanuu namaa kabajaa guddaa qabu. Edduunatti ulfaate gaa abdiinatti siyaa nama biraa ta'een didameedha. Abdiinatti gamanumaan asumaan odoon hin eegaliniimu daawwattootaan dhiifama jee isinillee hedduu dhiifama naa godhiin jaana anaa miti isaa oola. Inni harka keessaan qabu amma qajeelumatti gara Amiinaa akkanaa bilbiltu jechaadha. Maqaanis hunna assalamu alaikum akam nagaa Amiin maamisa maali sagaleen kee jiramee jira aywa maali dukkataa si qabe yookaan utaaloo si qabe sagalee si jijjiiree jira akaan nagaa Anif mana jirtaami bar guyyaa kanaas nin dhufa jeetumaatti qobiizii ta'ee hojiitu natti baay'ate beekta achiin deema akkasitti karraa mee bilbilumaaniin dubbisa jeesi bilbilee
garuu nama bireeta nama si cinaa jira. Yoo akkas taate xiqqoo namarraa achi jimeegaa iccitii si wajjin mari'achuu fedhe. Silatti iskaawwanni naaf yaasoo inus waan gartee wanta guddaa namni dhagoos akkasitti wanta aduu hin ta'in jechuun anumaaf si jidduu haa jiraattu jeeti sila sittiin haajameeti. Yoo dhufuu dandeesse silaa na bira geesseetuma guyyaa kamisaa waliin haasoo hin jeeti. Yoo si mijaa'e gaamee akkam jettu. Maali? Waan dhufu haajaan qabaa. Hai na biraan dhuftu ati maali narraa shakkii qabda moo maali? Yoon si haajame dirqama na biraan dhuftu ati. Eenyurraa shakkii qabdu narraa qabaanna ajaa'iba viidiyoodha. Maali yoo? Maali iccite ala baatee si bira geessee jira moo maali? Akkanatti duraan kooggiseen siin jee nama dhufta na bira maali wayii jira? Maaliif? Ajaa'iba! Anta akkas irratti hin daawwalle? Saduu an sirra bilbiluuf maaltu si rifachiise? Egaa bakka egaa rifachuu baattu maal rakkoon qabu garuu ammaan tana dhugaa ga'an sitti abdadheeti dirqama gartee na bira dhufuu qabda guyyaa kamisaa dirqama. Nahimoo sobaate maal nahimoo sobaate lakki haajaan qabaa gartee surprising na dhage jaartiitiin surprise godhuu barbaade saniifuu dirqama siin barbaade gaa. Amiina nam takkatti himne suma qofatti hime maali namaas si bira jira gaa beekee anumaaf si jidduu haa ta'u haasoo hin horne. Dirqama gaa khalaas kamisa sin eegaa laal. Nothing to do. Bakka eega kakatte dhiisi bakka atiin dhufin naatu khalaas mana seeyiditti dhufa. Alatti hoos hin jee diddeeti si biraan dhufa khalaas.
Hayyee eega manaas hin barbaanne achitti hin taane halaas bikka takka teenyee bikka akka kaaffee takka yoo liinaa soofnee. Kaaffee illee yoo deemu. Halas gaamina eega rabbi sodaadhu jette gaa yaaboo silaaf gartee wal bira dhufneetuma haasofne bareedaati. Sila akkasuma gaarii ture garuu ati sakkaa nanqaanya isinees abdii guddaan sirraa qaba beekta. Hayyee gaamma eega akkas taate haalaas eega achi isin dhufin jettee ani isin dhufu jettee kakatte ammumaan sitti maatii garuu gartee waa hunda gartee xumurree jirra beekta. Dhagee naan jeeni nam takkatti garuu akkan himne sumeeyyatti akkan himne nam takka akkan hin dhageenyaan maaliyaati jidduu haa ta'u waa hundi xumuramee jira. Na dhageemee dura wanni kun hundi beeka carraadha ammaas atiis hin dabarin yeroon tun ni deemti beekta. Sumaaf gammadeeti akka obboleessa keetii yaadeeti beekta. Amiina hay maali atiin tun qoy duraan dursee qoy ati dubartiidha dubartiin gartee namumaa fi uumamtii dhugaadha haa ta'u garuu waan kana qopheessine beekta qophii xumurree jirra wacii meeqaatutti ba'ee jira. Hay maaliif qoy Amiina akkami? Bar kana mee dura waan kanaa narraa hubatteessa? Jechuun na kabajjee mee qoy mee jechuun na kabajjee jechuun akka jecha arrabaa fi gartee waa takka illee afaan kiyyarraan baane akka ati narraan mufannee naan jechuu jirta. Ammaan tana yooniin waaniin jechuu deemu kana siin jee Amiina waan hin taane naan jetta.
jechuun ammoo ati nama kana nama beektuu si miti nama haariyaa naaf firaatii an waaniin si kabajuu fi namaan kabajuu namaan dubartii keessaa wallaa hedduu takka kabajuu haalaan akka gartee obboleettii xiyyaatan xiqqootti jaaladhu san waan ta'eef malee odoo gartee waaniin si kabajee namni nama jaalatu tokko gartee nama jaalatuun barbaada beektaa. jechuun ati ammaan tana karaan taane na deebisuu keetimi jechuun har'a waaniin dhufeef kana waada namaa seenee Aaminaan harkanan darbitu akkana kabajju abdiin irraa qaba jeetiin dhufe. Ayaga Amiina na dhage ammaan tana amma laal jechuun dubbii maayiiti gartee asirratti bakka naafeetiis wal dhabuu keenya jechuudha amma wanni niin siin jiru kana dhugaa dhage amma na dhage jecha tokkichaa maayii kana. Ayaga Amiina waa hunda xumureetiin jira bakka khamisa kana fuuneetuma gartee na dhageessa dhiisi takisaaraan barbaadu khamisa kana maaliif hin dhiisaa? Amiina akkamittiin dhiisa dhagee namni gartee wacii baasee waa hunda baasnee mana hunda tottolchinee manni waan fakkaatu odoo garte khamisa kana bar bakka hidhumaa fi bar. Amiina mee na dhagee yoo ati na didde khasaaraa ta'e hunda naaf baadhataati ammoo haa taatuuti. Garuu khasaaraa nin baadhadha ammoo dura nama kanaa ulaaltee mucaa kana laaltee duraati. Haalaan atiis yoo agartee namnummaan kun nan dabrin jettaara hedduu bareedaadha mucaaniisi. Nadage Amiina an dhibbatti wanni hin beekuu fi wanni biyya teenyaa baaneef gartee jijjiirama fiduufi sanumaaf himi. Mucaan kun yoo sagantaan ta'e gartee mucaa kanatti yoo kaseentu taate an akka gartee mucaan kun obboleeyyanis biyya alaarraa waan qabu jecha carraa laallattanii asii walii deemtan abdiin qaba sagantaan ta'e siif taatiiwu. Na dhagee Amiina baraan sababa dhagee mee
sababa keetiin nama meeqaanii wallole namni meeqa Aaminaaf malee nama biraatiif ni barbaadu jeetiin mucaa kana. Hayyee eega kaneette amma ni xumurraa Amiina ati amma maallaqan barbaaddu nama gaariin barbaaddu. Amiina bar atiis akkasin dabarre jeeti wanni kun maallaqa beeyta birriidha waanuma barbaada dhufne sani ati yoo gartee narraan dhuftee siifillee dabarte anillee gaaf takka na yaadatta jeeti yaa. Garuu wallahi billahi osoo maallaqa feeti taate maallaqa nama hin barbaadu qaba. Turkaatii sirriitti buusee baay'ee jireenya buusee argatu irra nama yaada qaba. Iddoo taa'anii hin barbaadu wallahi gosoonni sagantaa kana hin qabu. Hayyee jechuun ammaan tana diddee jechuumi. Amman barbaaddu heeruman feetu jechuudha halaas takkittuma tana naayin. Egaa akkas taate silattuu namni mari'adhuun hin jiru jeetii barga abbaan manaatis hin jiru silattuu dhakaa xiqqaateef bubbeen hin fuune jaanii mee Muktaarin naa kan. Hello, assalamu alaikum. Akami Mr. Mukhtar. Jirta? Fayyaa? Aboo sila wayin surprise godhuu barbaade Khamisa akka dhuftaniin barbaade beektaa siif Aaminaan. Khamisuma kana haa iftaan kan boruu miti iftaan jechuudha. Bari siin natitu jira bar. Jechuun xiqqoo wayin beetee isiniin mari'adha jeeti gaasilatti sammaa abbaan manaa atuma beektaa. Awoo nama gaarii tokkoon arkee beektaa. Nama gartee biyya alaallee deemuuf carraasaallee fixatee jiru maallaqallee ni qaba beektaa. Hedduu bareedaadha asiiti. Akkasittiin akkumaan jeesitti himuun kanatti ulfaata Aaminaa kanaaf yaade beektaa. Mee ati akkamirraa jetta gaa ati dhiiraan wajjin mee yoo wal mari'an. Awoo isiin barbaadu maarree waan akkanaa nattuu naaseenii silaa si taate malee nama biraa taate wallaahi waan hin joon naabbe haa garuu nama gartee na biratti hedduu kabajaa qabu waan taateef jettee na qaanfachiiste beektaa. Mee ati akkam jetta an duraan waa hunda xumurree jirra beektaa. Khamisa kana silaa finneetuma gartee niqaa godhu yaanne. Mee akkam jettaati na wajjiin yoo waan kanarratti hirmaatte.
Awwa mucaan maallaqaas ni qabaa bar birriis gartee waan hin barbaadeen isinii kannaa jechaa jira beektaa. Nutis ka ati maal jetta kaamee hambar isii wal jaazoonee wal dadhabneetiin si fide ati maal jetta yaada kee na hojii waan kanarra ni hirmaatta. Dua isii naaf mari'achiisuu ni dandeessaa? Maaliif? Maaltu si dhibe? Kun nama haaree abaa? Amma kamisaati fiddeetuma na wajjin asitti isiis gartee mari'achiisnee boo dubartii oduma didduun ni haa godhan beektaa. Naafeetii irraa abbaadha. Fiddee dhuftaa? Sittiin abdaddaa? Isiin diddee bara? Haa isi kanname. Haa Amiina. Laanna dhageeyyaa mucaa damaanaati jetti mucaan hedduu bareeda ansiimeetiin jira gartee waaniin sitti gartee fakkeessuu miti kun ati si jedheetiin ni harkitaa'u. Amiina eega gartee rabbii waan nu barsiiseef biyya tana keessa amma gartee namni gaati bira qubattee jettu waan hin jirre jecha abbaan kee yoo ta'es anumaa fi abdii faatu sitti aana beeyta. Aniifuu nuti khalaas murteessinee jirra kamisa kana dirqama gartee sumatti hiinamu. Ana taanaan si ulfaate sila abdii teessitti ulfaatu. Hayeega Amiina teenya hedduu dhiifamaa wallahi dirqamaanii riibaan haasanii firaankii sirra hojjechuu jiranii. Abdii wannoo wallahi hedduu dhiifamaa yaaqee hedduu wallahi odoon hin feene riibaan haasee sa'aatanaan Amiinaarra hojjettu malee jee wannoo dubbisnee laal akkana godhe. Ana abdiidha Amiina. Si argadhee guyyaan wanni pirankii si godhe jechaadha gara galgala sitti illee waan hin taane waan kana wal fakkaatu himee jira muktaaritti illee isin mashfuulessee jira pirankii tolfataa jira yeroo sanuu beekta. Amiina
Yaa boo wallahi odumaan gartee anis waa takkasin jechuun feene na dirqe beeyta hirriibaa na kaasee dirqama naan jeeti. Kanaafuu dhiifama naa godhi daawwattoota keenya durattis an dhiifama isaaf godhe jiiti mee wallahi kabajaan naa qabdu garuu wallahi sinjaa dara hanqaan duraan si kabaju daran kabajaan ta'e na dabaltee wallahi hedduu galatoomii jechuun hedduu wallahi na kabajjee anis rabbi si kabaju atis wallahi akkasumatti si kabaja hedduu dhiifama gama hiyyaanaan. Anu yu wani gara saafuuwan dhufeef akka ati usoo ani waan akkana siin jedhee akkana irraan fudhanne waan beekuuf kanaaf gara saafuuwan dhufee beektaa anu maanu. Natti himte saasaa dhugaadha. Abboo walumaa galatti piraankii kana argattee jirta. Piraankii kana argattee mooyattee keessaa baatee jirta dhiittee beektaa? Muktaar kennime. Mee hangam takka yaaddoyte Amiina? Amiina mee hangam takka yaaddofte? Osoo Muktaar ittiin kennin hin dura. Maal abboo? Yaa abboo Frankiidha yaa abboo. Wallahi. Nun basaasaar. Hello. Wallahi jedhe. Mukhtar. Ada kewa? Hello Mukhtar. Duraan dursee dhiifama gaayiti wanni ni sinjoo mee hanqam takka mee saafuuwan irra maal ta'ee jettee sammuu keessa mucaanni maraati moo fayya hin jenne mee. Hedduu galatooma wallahi hedduu na kabajanii anis akkasumatti isin kabaja isin jaaladha. Hirriibaa na kaaseeti kunnoo abdiin battaaniyaa jalaa na kaasee hombula jalaa ka'iiti piraankii irra na hojjettu malee naan jee awwa ijoollee tananiin kabajaa yaa boo taa'e odumaan joonii dirqama si kanname naan jee beektaa. Dhugaa wallahi kasaati isaa hirriibaa na kaasee biyyaa miti. Ati xiqqoo seente Amiina kenni. Amiinoo akkami piraankii kana gad dhiyoo dhiise gadaa dhiisu moo adilee godhu? Dileet godhi naan jettamu. Dhugaa dhagee. Amala rabbiin amala gaarii si kanneen rabbiin akkanumatti siif itti haa dabalu. Wallahi nallee mufachiisne hara naayoon dhufellee na mufachiistu niin dhufa kanaas. Akkasi. Amiina meeniin kennallee Abdallaadha. Amiina. Wallahi dhiifama kuno hirriba humnaan nagaasee sa'aatii 5tti kuno kaameraa waraabaadha kuno kalaas. Wallahi. Wallahi ulfaadhu.
Inshallah yoo rabbiin jee gartee hedduu dhiifama nu godhe ammaa fi kun piraankiidha. Kabajaa rabbi sirraa tursiisu. Hirriba nagiyaa nuura fi gaafa rabbiin jee ati gartee biyyuma teenyatti gartee si kannannee bikka jirrurraa dhufnee achi siif dhiichisna inshallah. Khalaas yaa Amiinaa teenna. Galatoomii dhaamsa qabdu yoo jiraatte jechaadha. Galatoomii nu gara kennaan yaada keenya fixannee jirra. Galatoomii ulfaadhu yaada yoo qabaatte. Yalla tole galatooma ulfaadhaas. Yalla tole ulfaadhaas. Kana fakkaatachaadha kabajamtoota hordoftoota keenya jechaadha. Akkasumas Amiinaa bira ture jechaadha. Guyyaa Amiinaa fi Muktaariin illee bira ture. Hanga galgala kanaa jechaadha. Hanga sa'aatii 4 hanga 5 hanga sa'aatii si bira dhufu deemu sa'a 5 wayi. Hanga sanitti bira ture jechaadha. Muktaariin illee isiillee yaada hamaa naqaa ture jechaadha. Kana fakkaatee jechaadha. Saafuuwan akkamitti waan akkanaa dalagaa maal jedhaati dalga jechaadha yaadaa ture. Kanaaf jecha halkanii dubbiin tun yoo bulte ammoo hin taatu jedhee piraankiidhaan halkanii dhufeeti Saafuuwan hirribarraa kaasee pirankii irra wajjannee pirankiin Amiinaa wajjii wajjannee nu tolee jira. Baay'ee bareeda waan isiin hin yaanne gurbaan illee ni bareeda jennaan diddee mallaqa illee ni diddee Amiinaan dhugaan nama kaayuu qabu jechaadha. Baay'ee cimina guddaa qabdi jechaadha. Saafuuwan atillee baay'ee galatoomii ulfaadhu obboleessa kiyya dhugaa rabbii yoo dubbadde jechaadha. Namni sa'aatii kana hirribaa namaan ka'u ati hojiidha jettee wanti pirankiidha nama kana irratti naa hojjedhu siin jedhee tole naan jettee sa'aatii namni silaa hirriba ofii rafuu hirriba kan kee dhiistee kan naa hojjechuu keetiif maqaa kootiif maqaa daawwattoota kootiitiin baay'ee si galatoomfadhaa galatoomii ulfaadhu kabajame obboleessa kiyya. Atis galatoomii dhugaagaa piraankiin gartee odoo nama biraa taate silaa halkan ana guutuu ittiin bula garuu Amiinaa ta'u xiqqoo gartee wanta na godhe qofa malee isiillee gartee akka pirankii ta'e ibsinee fi dhiifama nu goote gamammaanuu galatooma. Pirankii jechaan kanumaayyuu jalqaba pirankii maal jechaan kana dhugaa maaliif waan kana abadan wallaahi quban qabdu isiin pirankii akka ta'e walaa waan takka irraa quban qabdu jechaadha. Takkuu namni illee pirankii godhee hin jiru akkasitti nu milkaa'ee jira. Amiinaa nama kaawoo qabdu nullee ammoo karaan itti dhufne illee karaa gaarii miti badaan itti dhufne akkana fakkaataa galatoomaa ulfaadhaa isin deemtanii gartee chaayinaalasii asirratti isinii keenya maqaa isaa seentanii chaayinaalasii kaamilaa tiyuub kajoo yookaan kan haariyaa san seentanii subscribe like share godhuu fi akkan dagannee nama guddisuu qabdan nama kaayyoo qabu akkanaa kana akka guddisnu abdii guddaa isinirraa qabnaa isiniin jaa galatoomaa gama kiyyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasumas Kamaarru shawullee isinii jala kaa jechaadha kabajamtoota hordoftoonni yaayyaa hundi keessanuu jechaadha. Isas seenaatii subscribe godhaatii ijoollee ta'een akka guddistan gara nuwaan isin gaafanna jechaadha. Description box jalatti jechaadha yookaan koomentii tokkoffaa irratti jechaadha qulfii jira waan jiruuf jechaadha seentanii YouTube Amiinaa tuubii fi Marruu shaw jechaadha subscribe akka gootan gara nuwaan isin gaafanna ulfaadhaa kabajamaa. Pirankii guyyaa har'aa kana fakkaata waan biraatiin qophii biraatiin walitti dachaanutti nagaan nuu turaa isiniin jenna halkan gaarii isin Kenan jala badurra hirriba keenya dhabne piraankiin keenya nu piraankiin keenya nu toleera jechaadha. Kanaaf maal abbaa isaati gallee akka kana marafna